Bukan akan edeni galatoma na pergestanif sinis galatoma sininja. Buang ko mara ke ga belum entertainment di gafanna. Sanira gafanna debi ga ani bekisa ko fa tumta ne ummatum kana akan nargu gochuda. Ummanni mo arge kada wacha jiru fi aka jijiramni batile magidutti. Wanta waggaa tokko hin argamne akka yuutuubichaaf argamsiise jechuun guddina irra waan jiruuf tarkaanfii gaarii akka deemaa jiru bulloo entertainmentii nutti himanii jirani baay'ee itti gammada amma kana booddee bulloon ofii gulufa. Ana afurri koomedii akkamitti akkanatti dhufe koomedii mata akkamitti akkan dhufe ta'e koomedii natti dhufe wanna dura narakkisa yaara ijoollummaa irraa kaasee wanti taphachaa guddadhe tokkoffaa aartistii jechuun nama koomedii ta'e tokko naannoodha hawaasa keessa jirtu keessaati namni nama bohaarsu nama bashannansiisuuf namni jaalatu ofii kootis waan jaalladhuuf isaanirraa ka'uudhaan isaanirraati addaabti gochuudhaan hawwisoowwan magaalaa keenya jiru achitti warra ijoolleen hawwisoo jorgoo walal kan magaalaa Gimbiidha ijoollummaa keenya xinnummaa keenya taane kan beeknu isaan hojii tapha garaa garaa gaafa dhiyeessan isaanirraa ilaaluudhaan atuun akkas ta'e maal ta'a waan jedhu ijoollummaadha akkasii keessatti guddata. Akkasiin gara koomediitti dhufee gara aartii walaloo barreessuu reediyoo barnootaa magaalaa Gimbii jiru kan barnootaa jira ture achirratti walaloo tokko dhiyeessuu qoosaa oduu durii namatti himuu nama bashannansiisuu gaafa uummanni itti gammadee jedhu immoo fiidbaakiin uummataa akka caalaatti irratti hojjetu si godha. Akkasiin wajjin guddanne jechuudha koomedii wajjin dhalannee koomodiinoo koomedii wajjin akkasii amma koomodiinoo taanee irraa jechuudha koomedii maa jedhamani koomediyaanii akkasii. Waan lama gaaffii uummanni barbaadu gaaffii artistiin lama deebiin artistiin sagalee uummataatti sagalee mootoras karaa barbaaddeen godhu yoo karaa gaddaa karaa gammachuu karaa amantaa karaa maayitaatti aartiidha aartii mootoraa gaarii beektamni farda kan duuba jiru immoo jiramni kan nama bira taa'u kun jiramti. Artistiin fardicha malee mukicha miti si galee jechuun kan ilaala amma yeroo ammaa kanatti yeroo ilaalu yeroo baay'ee uummatatu artistii taa'ee geggeessaa jira malee artistiin bifa uummanni ittiin barbaaduun deemaa jiru sababa mataa isaa danda'e qaba. Artistiin Oromoo inni waan kana irratti hojjechuu danda'u hedduunsaa waltajjii boroo jira isteejii boroo jira. Humna isaatiin qabu. Buzeen carraa kaameeraa argatee ni uummatatti gadi dhiyaasa malee kan na caalaa isaan beekatu jiru. Silaatii kana caalaatti hojjechuu dandeenya ta'a. Yeroo ammaa kanatti wanni aartistiin weellisaa jiru koomeediyeessaa jiruu fi inni uummanni barbaadaa jiru tokko kan jedhuuf garuu kana mootummaa gaafannaa malee anaan gaafa hojii dandeessu tulbaata deebisuudhaafi. Kanaaf uummanni maal akka fedhu fedhiin uummataas hin baay'ate amma. Fedhiin uummataas biifee ta'e hin baay'ate akkas. Kanaaf fedhiin aartistis biifeedha akkasuma. Gama keenyaan nuti kan jennu aartistiin baalaansi ta'ee uummata kanaaf kallattii tokkichaan waan uummata kana fayyadu haqa isaa dhugaa isaa dhokate baasu irratti hojjechuu lafatti badiin jiru badiitas kunooti sirreessee jechuu. Yoo mootummaa odeessa mootummaan uummata taansa malee uummata dursa mootummaadha. Mootummaa kophaa walii galtetti olaaltu uummatni mootummaa kophaan jiran uummatuma keessa jira waan ta'eef lafa rakkoon jiruuf lafa rakkoo uummataa gammachuu uummataas akkasiin gidduu galchinee ilaallee sirbuun irra jira amma irratti hojjetamaas jira hanqinni immoo jiraachuu miti hanqinnis ni jira hanqina kana sirreessuudhaaf immoo aartistoonni ana uummata koodhiif maalii uummanni koo maalirraa barbaada yeroo kanatti fedhiin uummata kooti maal fakkaata. Fedhii uummataa beekuu immoo manatti gallee maatiin keenya maalaasaa talaataa uummatni manaa kaa waan ta'eef hiriyootuma wajjin teessee yaada kennatan rakkina isaa ibsatu irraa kaa waan ta'eef isa kana waan ta'eef kana fuunee hojiitti galchinee amma yeroo tokko akka itti waa jennu wallaalleen akka itti waa jennu dhabneen yeroo jentu jira
haalli yeroo tokko haalichumtinu galtee hojii tokko sii kenna. Komedeessuufis sirbuufis haalumti akkatti waa jenuu dhabne sun iyyuu isuma iyyuu fidanii gara hojiitti galchuu hin danda'amu. Isa kanaaf kanatti ta'uu qaban jedha. Kanuma siin jedha. Artistii biraa kan ta'e gama uummata warraa immoo wanna baay'ee ta'e gama deeggarsi uummati aartii kanaaf godhuuf artistiidhaaf godhus guddaadha jedhamu baatus xinnoo miti. Yeroo baay'ee eebba qopheessinaa baal qopheessina jiru ijoolleen qopheessu ilaalchi isaan artistoota qaban gargar ta'uu hin qabu. Deeggarsi abbootiin qabeenyaas abbootiin hundaa isaanii abbootiin amantaas abbootiin taayidaas abbootiin gadaas artistii isaanis jabeeffachuu qabanii yuutuubas karaa yuutuubiis karaa miidiyaas haa ta'u hundumtuu gahee sarraa eegamu ba'uu qaba. Ani komeediin jalqaba taphadhe yaadadhu garuu isteejiitti ba'ee yeroo ijoollummaadhaaf faaruudha kan nuti hojjennu. Jalqabaan gara gumii farreersiitti seene. Gumii farreersii gaafan seenu miidiyaa manneen barumsaarraa kan darbe jechuudha akka magaalaatti akka magaalaa Gimbiitti. Isa kanaaf achitti yeroo sana sirba faaruu kan HIV barreesse. Eersi sagaleen kun bareedu moo bareedu eeyyeen bareedu naan jette isheen kun laayik godhaa jiraan jala sabiskiraayib godhaa jiraan eersi dhibee biraa guddachuudhaaf kan nu dorgee karaa of eeggannoo malee hin qabu daawwaa biraa jennaa shaamaa qabannee magaalaa keessa keetti deemnee uummatti marsaa turre jechuudha. Ana barreesse yeroo sana. Ergasii booddee garuu wantoota hedduudha kan hojjenne gara walaloo isteejiif dubbifamanii walaloowwan qoosaa akkasumas walaloowwan sirbaa hedduu isaati kanan hojjaa ture. Garuu qoosaa tokko lama tokkoffaan kana san lamaffaan kana jechuun na rakkisaa akkasii. Barsiisaa yuunivarsiitii irraa kanan baradhee ba'e afaan Ingiliffaa fi litiracheerii kana. Kana booddee yeroo jalqabaatiif kilaasii galee barsiisuu eegalu egaa beekta barsiisaa jalqabaa taate gaafa walitti fireeshii taate akkuma addunyaa barataa kaampaasii gaafa galtu wanti hundi haaraas ta'u gaafa achi barsiisummaa irratti ba'ee achi galu immoo halkan guutuu kitaabaan boru barsiisa jedhu dubbisaa bulu maal jedhee barsiisaa isaan kaasan maal akkamiin godhaa maal wanna kana jira. Sanaaf garuu wanni addaan dhagaame hin jiru. Piraaktisii fudhadhee waan an ba'eef ogummaa barsiisummaa isteejii dura dhaabadhee yeroon kaampaasii jirus isteejii dura waan hin tureef barattoota dura dhaabadhee waa'ee barsiisuu waan amartinatti cimee hin jiru. Yaaddoon hin jiru. Garuu mudannoon barsiisummaadha kan namatti na jedhu ganama guyyaa tokko jechuudha mee isa yaadadhaa itti qayyabbachaa bulee maal jedhaa bulee isan barsiisu sana yaalaa bulee haga dhiyee 8-9 taa'ee sammuun bakka irribis na qabuu hidhee 11 keessa sa'a 11 halkan keessa irribi na qabee ganama sa'a 1 daqiiqaa 5tti 2-5tti kilaasiin qaba. Hangaafa irribarraa ka'u lamaa walakkaadha jechuudha. Odoon kopheen uffatiin kitoo uffadhee jechuudha. Kophee irraa uffadhee waan balbal dura jirtu kaa'adhee gaafan kilaasii balbal dura ga'u immoo akkan kitoo kaa'adhee jiru argee ala abbaa jechuudha. Mooraa tokko keessaa manni barumsaa fi bakkeen jireenya keenyaadha. Xiqqoo maasirraa kaatee akkas daqiiqaa 2-3 itti deemtaa ofirra immoo deebitaa jechuudha. Kanaaf irribarra akkuma dammaqeen sa'a gaafa laalu sa'aatii 2 walakkaa ta'eera. 2-5 kilaasii gala barataan taa'ee kilaasiin gubachaa jira jechuudha. Fuuluma kotti bishaan naqannee maal hin jennee naasuudhaan utuu lapheen na dhaatu kitoo diradhee fiigaa dhaqee kilaasii balbal dura ga'ee gaafa miila koo laalu kitoo uffadhee jira. Inni fiigaa ofirra deebi'uudhaatti as gidduutti kiiloo 100 kannas gaafas kiiloo 100 irras. Si mudatannis si mudata gaaffiin barataa irraa si dhiyaatu barataan tokko
duuba slowdha ganaa barsiiftee yuun galuuf tokko tokko immoo suma wajjin deema kan si dursee deemus jira kitaabatti yarra barsiistu boqonnaa tokko boqonnaa lama ta'etti inni boqonnaa sadii fa'aa jira keessa fiigee haa ta'uti mee kanaaf guyyaa tokko kutaa 12dha word meaningidha kan hin barsiisaa ture dubbisa guutuu dubbisnee fi ijoolleen dubbistee maal jettee hiika jechootaa irratti hiika definitionii hiika isaa ingiliffatti hiikee fi jecha tokko irra darbee natu anis hin beekun ture jecha san hiika ishee hin beekun achii booddee kan darbee barataan tokko harka baase maaster jecha hiika ishee kana nutti miti naan jedha sana booddee hunda sitti himuu qabu English teacher is not English Oxford Dictionary barsiisaan ingiliffaa tokko jechuun kitaaba hiika jechoota afaan Amaaraan jechuun miti guutummaa mataa beekaa miti. Kanaaf anillee kan inni isa darbe hojii manaa isiniif haa ta'udha. Hunda isaanii sitti himuurraa hin beekun ture dhuguma garuu beekaan irra darbe hojii manaa isiniif haa ta'udha. Hiika isaa dirqama argattanii dhufuu qabdu qabxii shan qabdiin jedhee itti kennee galee jechuudha. Akkasuma bira dabarsita tooftaadhaan gaafa gaaffiin cimaa si mudatu mootummaa si mudata waan akkas akkasii mudatu. Yeroo baay'ee gaafatamu malee deebisuun namatti deebiidha barbaachisu. Gaaffiin akkasii nama mudata akka barsiisaa afaan Ingiliffaa tokkotti maaster buzee naan jeenaa koomodiinoo buzee koomeediyaa buzee sababa gara biraa akkasii immoo teessa ilaalaa jirtu bravo yes isheen kun gochaa isheen kun immoo anumaan ilaaltee maal fuulli kun sumatti kan isa argaa turte fuulloo teessee beektu godha akkasii gaaffii keetti fufi yoo gaaffii biraa qabaatte. Seenaan jaalalaa koo cimaadhaan ni fagoodha inni fagoodha inni illee dubbatamu ture asirratti garuu seenaan jaalalaa koo mucayyoon jalqaba jaalladhee yaadadhu maqaa ishee yaadadhu nan yaadadha maqaa ishee illee garuu maqaa ishee waamu malee kutaa tokko taa'ee kan jiran jaalladha kutaa tokko maal natti fiige jaalladhi jedhama muriitti nuti kutaa tokko teessee nama jaalladha jaalladhi hiika jaalas beeleeti miti garuu xalayaa barreessina haa ga'u nagaan koo haa ga'u nagaan koo bareedduu lubbuu koo kan taate jaalalli kee akka allaadduu bishaan keessaa kan naraasu yeroo sana moobaayiliin hin jiru kaa eloo jettee akka maa meeseejiidhaan chaatiidhaan dhiimoodhaan himiti sagalee qilleensa irra balalee nagaan koo galaana daakee nagaan koo bakka jirtutti si haa ga'u itti aansuudhaan immoo akkan baay'ee si jaalladhu akkan garaa koorraa si jaalladhu akkan baay'ee si jaalladhu irriba keessaa sa'aatii sagalitti kee akkan xalayaa barreessaa jiru sitti mumbachuu barbaada. Kanaaf ani yoo jaalala kee ta'e yoo jaalala waaqayyoo ta'e si fuudhuu barbaada. Oddoo hiikii fuudhaaf hiikii murteessii galee intala sana akka carraatti hin arganne. Hin arganne hin argaa baate xalayaan jalqaba ishee barreessedha. Ergasii garuu seenaa jaalalaa gurguddaa daddabarsee mucayyoon kutaa sagalitti jaalladhee ishee illee yaadachuun barbaadu masna yaadachiiste sammuu kootti fiddee deebistee kutaa sagalii kaasnee yoo dhattee digirii fudhatte ati naganta miti haalti kan biraafu maaliif anaa barumsi hin galu ati tokkoffaa baatu naan jedhu immoo gaaruu kun raankii keessa jira. Ani si ati har'a kaastana jaalattee jennaan gaafa ni dooktara ta'es nama jechaadha kan nuti dabarsaa turre jechuudha. Waggaa amma kaampaasiidha 2002 jaallee walii turre kana gidduutti maal gootaa miti gaa ammallee immoo garuu inni heerumte na jala gurbaan tokko gurbaan tokko na jala fuudhee ergasii amma tokko carraaqqadhee argadheen ture warri kanaasii jaalalli ergasii booddee ishee namaa siin jedhu kanaasitti na qabe ibidda malee jaalala miti. Ibidda nama gubaa nama aarsaa maal gootaa miti har'a lafa amma ga'ee jiru nan istooppiidha waan ta'eef addunyaan kun dhaabatte waan taate dura dhaabbanne kutaa lamaffaadha itti mana kana caalaa deemee haasa'uun barbaadu.
Baay'ee gaariidha. Naaf takkeen mana barnootaatti kan nu barsiise mana barnootaatti deebi'ee ijoollee magaalaa tokkooti. Magaaluma Gimbiidha Wallagga Lixaa jechuudha. Achuma irratti kan dhalannes magaalaa tokkotti kutaa sagal yeroo barannu special class taaneeti kan special class waan jedhamu jira. Ijoollee qabxii averejii gurguddaa ministirii irratti averejii qabxii gurguddaa fidanii walitti funaanamnee jira ture kutaa sanatti wal agarre. Sana booddee dhagaa takkeenis walloo barreessaa inni faarfataa gara charchii kana ture yeroo sana achi ani miti kan achi kaabaate garuu achi keessaan baate yoo nettani mun deebisa garuu achi kaane kutaa akka preparaatorii templaas waan irratti waliin turre pilaas waan irratti takkeen karaa kutaadhaan namoota nyaachuuf jedhee agriikaalcharii animal saayinsii seenee immoo preparaatorii umree kaabbaa seenee akkasiin gargar baanee immoo innis gara baakoo ture ani gara samaraa ture addaan fagaannee ture. Sana booddee hojjetaa taanee magaalichumatti gaafa deebinee jennu aadaaf turizimii aanaan ragaleenii waggaa ta'e amma ta'e dargaggoo ispoortiis hojjetee ogummaa barate sanaanis hojjetee ani immoo barsiisummaa ragalee mishinii adventistii Wallaggaa Adventistii Akaadaamii jedhama. Achi hojjedhee yeroon godina Wallagga Lixaatti biiroo waajjira aadaaf turizimii godina irra gaafa galu takkeen aanaarra jira. Hoogganaa isaa ta'een dhufee argame hoogganuu tan kee jechuudha. Sana booddee leenjisaa wajjin oolla waan taaneef hojii keenya gara bakka tokkotti fiduu tokkummaan hojjechuu akkam akka ta'e sanarratti wal mari'annee jechuudha. Wal mari'annee halkan tokko yaasofnee akka jirraa OBN takkee barbaacha dhufe. TV'n OBN takkee barbaacha dhufe takkee fi gurbaa Malkaamuu Taarikuu jedhamu tokkotu duraan interviyuu ta'anii turanii waggaa dheeraa booddee ammas interviyuu gochuudhaaf isaan gaafachuu gaafa dhufanii takkee muzeenis jira nama akkasii jira nama koomeedii akkasii hojjetu jira lafaa qabnu jira isaa wajjin nu jedhee inni immoo ana dhiyeesse. Lama taanee koomeedii kana guyyaa tokko interviyuu taane asumaan takkee wajjin addunyaa kana abbaanii jechuudha. Har'a maalirra jirtu maalitti deemtu kan jetteef immoo har'a miidiyaan kaleessa olii gadi wajjin hojjetaa turre suni amma hojiirra hin jiru. Hojiin jechuun nu wajjin hojiirra hin jiru. Nu waamaa hin jiru, nu affeeraa hin jiru. Nutis yeroo hundaa affeeramaa ta'uu miti. Affeeraa ta'uu hin barbaanna waan taaneef hojii mataa keenyaatiin karaa yuutuubii kanaatiin fakkeenyaaf karaa akkuma bulloo entertainment irratti amma dhiyaachaa jiru kana kan mataa keenya muuziqaa takkee official kan jedhu ni jira. Deebi'ee achirratti hojjenna turre. BMM Oromoo Buzeekti Maltii Miidiyaa kan jedhu kanan ergasiiti sana cinatti hundeesse ammas innis kanuma keenya achirratti kan hojjennu jechuudha. Takkeen amma sirba albima guutuu hojjechuu deemaa jira. Anis albima xumureen eebbisuuf deemaa jira. Lamaan keenya iyyuu yoo nu milkate sirba waan ta'eef anis kophaa kunan sirba innis hin sirba gara koomeediitii walitti dhufna. Sana booddee uummata biratti dhiyaanna. Yeroo dhiyootti garuu takkee wajjiniin tooftaattiin kanaan dura beekamnu caalaatti TV afaan Oromoo tokkorraa qilleensa fudhanne show torbaniin dhiyeessinu kana amma piroojeektii kana xumuraa jirra. Istuudiyoo danda'a ta'es banuudhaaf amma already 75 adeemsa xumurreerra. Isa kana Rabbiin gargaare dhiyooma ji'a lama otoo hin guutiin waan waliin agarru ta'a jechuudha. Daawwattoonni bulloo entertainmentis daawwattoonni kan biraanis atis jechuudha akkeetti waan hubachuu qabnutu jira jechuudha. Galatoon bileensa. Walaloo ani baay'ee jaalladhu fi ergaa qabu ture amma waa'ee HIV istimaan ture waa'ee faaruu sana yeroo sanarraa kaasee jechuudha. Walaloonni afaan waliin magii barreesse tokko jira. Afaan garaa garaatiin jechuudha. Walaloon sun akka gaafasitti kaardii diimaa jedha. Kaardii diimaadha ture. Gaaf tokko ganama maznaanaatti falliggee qoonjoo ciiqxa irraa waatu mucaa xiqqootti ergee maa wakkaa dallaachuu herneemis galaane shurrubbaan sheelo'ee kan duddarra aane. Yehoonachisiis boodii xibbaab surti labsaa shurrubbaa asii garasitti wash gochaa olii gad facaasaa. Uffannaa bareedduu hidhattee dirattee koolinnaa chaapistik laaqqattee dibattee dabbasaa ishee kana waan diimaa gootee filattee ababaa maslaa yeroo isheen as baatu ababaa maslaa yeroo isheen as baate dubbachuun dadhabe baasa hin diniggaate. Dhaannaan inni ko ይመስለኛል ዲስኮ
ሰው አልሰማም እንጂ በጣም ጨፈረ እኮ። ኦቶን ከናን ጅሩ መጣች ገላኔ ጫወታ ጀመረን። ከዛ ለመታኔ አነስ ነነፌሬ አነስ በርባዴ አፌሩ ዋን ገራን ኬፌቱ ፌዲ ኬፍ ከንቶሉ የት ነው ቡና ቤቱ አቺ ወልቁኔ የሆነ ሆቴል ገባን። ጥብስ ጀኔ ተጉራርሴን በላን። በዋና ፔፕሲ ደባልቄን ጠጣን። አፍተር 10 o'clock ሌላ ሆቴል ገባን። አቺስ ነነፌሬ መጠጦችን ምረጪ ተሪዮ ሱዳት ጮጋራ ናማጂ ለላሳ ምሪንዳ የፈለገው ዱጉሪ ደንዴሳ ደስ ካለሽ ቢራ ደሌዳ ጎርጊስ ደሌስ ኒጅራ አንዱርዩን ፈዱ ለላሳና ቢራ አሉ እኮ ብዙዎች ዱጋቲወን ዲራ ጂኒጃንካ ኡዞ ጉለሪፍ ከምብራ ኢሳን እናወየ የሚመጅለስራ ሽብርቅርቅ ብለዋል። ገረቴ ለጌሳ የጠጪዎች ብዛት ዳንሳ ደርገጌሳ ሙዚቆ ተደዳ የብሔር ብሔረሰቦች አፍሪካን ዳንስስ እንዲሁም የፈረንጆች ሳምና ምና ይሄ ዛጋው ባጋ ይሄ ምና ምና ታንገለዋ ኦ ዲስ አፍሪካ ካ ካ ዋካ ዋካ ሁንዱም ቱመቻ ያዳ አነስ ጋፈሰነ ከገላኔ ጋራ ሰገል ዱኔ ጀመረኝ ፈራ ወልቀቀባ ኬሰ ስሜት ተቀሰቀሰች እቱ በዱባ ሰገላኔን ተከረች አቺ ወሊን ሰና ገርድሬ ኬኛ እኔ ጉባኒታ ገላኔ በረኛ ጎሊ ከለካው ከየት አዳኛ ገረበዲ ጅራ ሁሉም ተፈጸመ። ጎሊ ባየን ገልቼ ገሩ ነሞ አሜ ወደ ላይ ወደ ታች ኩባው ሊገዲታ መሩን ጠብቄ ራይን ታታ ሲጫወታ ድሬ ከውዳን ገነማ በጣም ባየ ተቆሪፈደ ውጤቱ ሲሰማ እቺ ሰክሬ ባዶ ይግሪ ገባው ደጋግሜ በጄ ማኖራካው ሞም ዱራኒ ወይኔ ተረታው ሰሙን ቢታተኤ በቢራና ኡዞ ማለማን ያስባል ሁለታችን ፉዞ ኦልዳፒ ሞርማፒ ሞርመ ኮነ ሱፍቴ ገነማ ዮንከው ኢሰ ጀደን ሰና ኤርሲረነ ቡፍቴ ወያ ገላኔ ኦዶ ገለቶ ማስንጀራ ጀለ የትሊ ወሎ የሮሰናላ ወሎ ከን ባየን መኮፈልቺሳ ኩኖ ኮልፋጅሩ ምንነመለ አመለ ኮልፋጅሩ ላላ አመለ ኮልፋጅሩ ኮልባ እዚን ኮፈልቺሱ ዳፍ ያን ከኛ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገና ግሮብራለን ከነጫለን ቪዲዮ ወን ነሞተ ገገራገራ አስረተርገተኒ ሙዚቆ ተገራገራ ሰርገተኒ ብሎ ኢንተርቴይንመንት ከነመ ኬሰኒ ገለቶ ማንጀዳ ሙደኖን አርቲ ሄዱዳ ሙደኖን አርቲ ኔዱማታ ኬሳ ገሩ ሙራሳ ከን ሜሞሪ ነማ ኬሳን በኔ የሮ ቶኮ ካምፓሲ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ የሮ ነማ ሲንጀሩ ከን ስርበን ቱሬ አከ ጀራ ስርበን ወጎ በና ከና ስርቦን ጃለን ቱሬ ስርብች ባጃለ ተማዳ ኦ ወገራ ገራቲያ አንጉ በዴ ጀራ ቱሬ ስርብች ሙዚቃ ነገሌ namtichi baay'ee jaalala ta'uu naan galle gammachuu ta'uu dhufee harkana qabatee mana ofii gun argee nama humna na jaaludha nama guddaadha harkana qabatee ofii dirree kana keessa akkamitti sirbaa garaa jechaan fiiga jechuudha isa duukaan fiiga jaaladha miti harkana qabeera waan ta'eef akkasiin isa duukaan fiiga keettiin namni itti dachee akka tarkaana baasan quban qabu kun mudannoo tokko kana biraa kubbaa taphaaf gara ዩኒቨርሲቲ ጎንደር tokko nu geessanii turani inni kun bara 2001 fakkaata inni achitti egaa barataa taatee achiin ani kan dhaqe kubbaa tapha miti anu taalchoo hin danda'u kubbaa taphachuu gadi fiiguu kana badaan jaalladhu garuu kanan dhaqeef tubootota isan dhaqe harkara butee fi warra taphattoota Samaraa Yuunivarsiitii wajjin sana bohaarsuudhaaf dhaqe achi gaafa dhaqu aayidalsi jira taalentii galgala kan ittiin warri maznaanyaaf bashannansiisuudhaaf anne kun galgala kompetiishinii qabna turre achirratti gaaf tokko gaa dabareen naga'ee aayidalsi kanaaf galgala sa'a 3tti dhiyaadheera barattoonni guutaniiru lekcharoonnis jiru achi baheetan ani gaa nan jalqabe dabaree korratti dorgommiidha waan ta'eef azabalao guramalao gaafan jedhu sagalee toleera fakkaata sagaleen akka ammaa kana miti xinnoo amma ciccirameera jeriin tokko fakkaata gaafa sana gammadii hundumtuu harkanaa rukuteera studentiin inni na fuudhee dhaqee sun qarshii 500 fuudheeti addatti na maxxansaa
lafa narraa buuti. Barataan nu kan biraan immoo dhufeeti ishee waan dafee waa ittiin bitachuudhaaf jireenya kammaa kana waliin kakaane birriin sheemii qabanne birrii biyya keenya gaafas jechuudha. Bashantamaa baay'ee guddaadha ture. Narraa buutii tokko dhufe. Lafa kaa'ee lafa Amaariffaan jedhu as kammitu bakka otuma nama akka jiru kun baay'ee namatti garaan jechuudha birrittiidhaaf. Ammas yeroon tokko dhufee nama laas akkasuma marraan faladhee jechuudhaanis. Leekchariin tokko amma abbaa shantamaa abbaa dhibbaa ta'u fudhatee nutti deemaa jira. Abbaa dhibbaa ta'u harka iji godhaa lattee. Dhufee gaafa na badhaasu harka isaa wajjin qabachuudha amma. Keessa irratti qabadde harka isaa wajjin harki isaan akka jira natti ba'uu qabdu cittullee citti malee. Akkasiin keessaa fudhadhee akkas kana keessa immoo kaadhee sirba qotti deebi'a. Amma tokko immoo dhufa harka isaa wajjin walitti qabadde akka inni ishee lafa walitti giddiitti. Akkasiin birrii dhibba sadii immoo dhibbaa afur akkasuma naannadhee isteejiidhaaf bu'ee jechuudha. Mudannoon aartiidha hedduudha siin jedheera. Akkasii kana fakkaataa siin jechuudha galatoomi. Tokko immoo garuu ammas kan irraa manne keessaati baankii ta'e eebbifama ture Awwaash. Baankii ta'e eebbifama magaalaa Gimbii jechuudha. Baankiin sun egaa dhosaan hin jiru namichi magaalaa buleen galaa jedhe. Guyyaa eebbaatti waan ta'eef baay'ee mirkaanni irra jechuudha. Wanta jitti sirbaaf hin jedhu. Amma gaafa sirbaabee jedhu sirbi jalqabeera uummanni inni kaan kee shubbisuuf iyyuu qoqophaa'aa jira. Ani garuu baam baram baram bam 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 chap harkee jira uummati. Anasii moobaayilii barbaada moobaayilii kun harka hin jiru. Asin laala moobaayilii hin jiru amma. Kiiboordiitiin jamma irraa jaara eegalu jaara. Moobaayilii kun barbaadaara. Achi biigaa dhaqee Bukan serban serban itu wanto konjedin, maiki lepas kahe, kanan sepedi mobile ko, sanan sepedi mobile ko, sanan sepedi. Imba de yenan, nam to kemana kita gerimba ni ada, foki waiti. Cibodi wardiat sini, asa kata aku nanti pakata, kaya ada gawat ni. Yeron tik kota ya adu, suki na tu charge tiket nanti mobile. Kalau tu masih jera, alfada yeron berani. Kana caalatti bobbaaruudhaaf subscribe share gochuun hin dagatinaa. Bulloo entertainment madda gammachuu keessaniiti. Ulfaadhaa isiniin jedha.